yeroo jalqabaatiif qubee afaan Oromoo kan kalaqe Hayilee Fidaati. Hayilee Fidaa Taaddasaa Birruu maal ta'e? Akkamittiin barumsa jedhaa? Barumsa qubeetiin hin jedhu jedhee qeequu hin danda'u. Taaddasaan yeroo isaatti waan beeku amma humna isaa kaasee jira. Bakka inni riseetti immoo Hayilee Fidaatti guutee waan haaraa kalaqee jira. Hayilee Fidaa qubee haa kalaqu malee barsiisuu, babal'isuu hin dandeenye. Isa booddee dhaloonni kee immoo yookaan ijoolleen quxisuu isaa ta'an immoo akka jaarmiyaa siyaasaatti gaafa ijaaraman ABO'n waan Hayileen kalaqe sana waan sirraa'u jiraannaan sirreessee waan fooyya'u jiraannaan fooyyeessee barsiisuu, afaan dhaabaa gochuu amma ta'e gara matsaafaatti jijjiiruu yaalee jira. Haa ta'u iyyuu malee ABO'n immoo aangoo hin qabu waan ta'eef akka Oromiyaatti barsiisaa leenjisee, macaafa babal'isee, kaarikulama bocee, mana barumsaa ijaaree, afaanichas qubeessa babal'isuu hin dandeenye. Kan kana godhe immoo dhaadhiyoodha. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo kan Taaddasaa Birruu jalqabe sana, kan Hayilee Fidaa kalaqe sana, kan ABO'n amma ta'e fooyyeessee biyyatti galche sana, matsaafa baay'ee maxxansuudhaan, barsiisaa leenjisuudhaan, mana barumsaa ijaaruudhaan, seera tumuudhaan, kaarikulamii kan naannoos akka biyyaattis tolchuudhaan afaan kun garmalee akka babal'atu godhee jira. Amma abbaan injifannoo kanaa eenyu jette walirraa fuudhuudhaan kan ta'e alatti abbaan tokko gahee kooti jechuu hin danda'u. Tokko jalqabeera, tokko fooyyeesseera, inni kaan ittuu fooyyeesseera, inni kaan babal'isee jira. Dhaloonni dhufu immoo sirreessaa, bal'isaa, fooyyessaa deemuu danda'a. Tokko barumsa. Lammaffaan gaaffiin Meecaaftuu lamaa namoonni keenya mana amantaa keessatti galuu qabudha. Manni amantaa paawar veektariidha. Manni amantaa mana amantaa duwwaa miti. Sirna ijaaruu keessatti, sirna diguu keessatti gaheen isaa olaanaa waan ta'eef mana amantaa keessa namoonni gahaa hin jiran waan ta'aniif namoonni akka mana amantaa keessa galanii tajaajilan gochuu qabnaadha gaaffiin lammaffaa. Gaaffiin sadaffaa hoomaa waraanaa biyya keessa ijaaramaa jiru kana keessatti gaheen uummata keenyaa bal'achuu waan qabuuf namni keenya hoomaa waraanaa keessa galee leenjii fudhatee biyyas tajaajilee ofis dammaqsuu qabaadha. Inni arfaffaa birookiraasiin bara sana ijaaramaa waan jiruuf birookiraasii ijaaramaa jiru sana keessatti uummanni keenya galee baratee galee gahee isa taphachuu qabaadha. Gaaffiin guguddoo afur turan tokko barumsa, lammaffaan amantaa keessa hirmaachuudha, sadaffaan waraana keessa hirmaachuudha, arfaffaan birookiraasii keessa hirmaachuudha. Dhugaa dubbachuuf Meecaaftuu lamaan waa'ee walabummaa gaaffii godhee hin kaasne. Kaayyoo ganamaa jennee walabummaa inni Meecaaftuu lamaa taanaan ganamni keenya waa'ee walabummaa jarri hin kaasne. Waa'ee walabummaa kaasuun keenya kun miidhaa maalii fideedha dubbiin. Akkuma siin jedhe Mitsuwaatii kaasee daangaa amma sararamee jiru alattis gaheen uummata keenya bal'aa teessoo jiru, guddaa teessoo jiru, guddummaa sana imbirees gochuu fudhachuu waan dadhabneef abbaa biyyaa taanee biyyarraa fottoqnaa inni. Oromoon Itoophiyaadha. Itoophiyaan Itoophiyaa irraan fottoqu. Oromoon Itoophiyaa ishee har'aa daangeffamti alatti dhiigaan kan ijaaredha. Oromoon abbootiin isaa dhiigaan kan ijaaran jechaan diiguu hin danda'u. Abbaan barbaade natti toluu dira naan mijoofne fottoquu hin danda'a jedhee gaaffii kaasuu danda'a. Oromoon garuu gaaffii fottoquu kaasuun dogongora kaasuus hin qabu kaasuus hin danda'u. Maalirraa fottoqa? Innoo Itoophiyaadha. Innoo Itoophiyaatii olii dhugaa dubbachuuf mee Taanzaaniyaa deeme, mee Keeniyaa deeme, mee Yugaandaa deeme. Sanyiin kun jira. Maal fottoqa? Garatti fottoquu hin qabu. Sabni guddaa, sabni amma Itoophiyaa, sabni Itoophiyaatii ol guddaa ta'e kun garuu gaaffii akkasii, gaaffii kaleessaa, gaaffii ganamaa jedhee walabummaa jechuunsaa yaada gahaa ta'e waan hin taaneef qabsoo keenya bifa shakkiitiin, bifa sabaaf sablammiin nu gargaaruu dhiisanii nurraa fagaatan godheera. Isa dhugaa miti garuu kan baay'ee nama gaddisiisu yaada kanarraa kan ka'e Oromoon qabsoonni waggoottan darban moggeeffameera Oromoon. Moggeeffamee fiixatti ba'ee akkuma waan biraanchii wayii
ilaalamee xiqqoo maqaatti baaste. Moggeeffamuu duwwaa miti. Fiixeetti ba'uu duwwaa miti. Xiqqoon dhiphoo jettee maqaatti baaste. Oromoon akkamitti dhiphata? Lafa isaa dhiphate moo? Aadaa isaa dhiphate moo? Mee Waaqayyo sitti agarsiisu. Oromoo saba abbaa barbaade argatee hammatee guddifatee kan ofii godhatu hammachuuf rakkoo kan hin qabaanne aadaa akkasii kan qabu sanatu dhiphoo jedhame. Dhiphootu dhiphoo jedhee maqaa nutti baase. Maaliif? Kaayyoo amma sabichaa amma ummatichaa hin geenye gaafa gaaffii gootee kaatu amma sanatti maqaan sii ba'aa deemu si xiqqeessaa deema shakkiin uumamaa deema. Sabaaf sablammiin sabni guddaa sabni biyya ijaare sabni biyya kana ijaaruuf dhiiga isaa dhangalaase kun dhiibamuu hin qabu jedhee si gargaaruu qabu bifa shakkiitiin biyya diiguuf deemu eetu shakkee dhiphoo sin jedhee si waama. Dhiphummaan maqaa nuuf ta'u miti. Dhugaa dubbachuuf bara dheeraa maqaan nuuf ba'u maqaan ormi nuuf baasu baay'eensaa nu wajjin waliin simu. Maqaa ormaa fudhachuu dhiisnu malee gochi keenya tokko tokkoomuu isaaf mijataadha. Kana sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Akka waliigalaatti akka kootti uummanni Oromoo jaarraa tokko ol sirna Itoophiyaa irratti qabsaa'aa beera. Itoophiyaa irratti garuu qabsaa'aa hin beeku. Bara baraan gaafa rakkoon dinagdee gaafa rakkoon lolaa rakkoon kamiyyuu gaafa ka'u lubbuu isaa kennee biyya kana ijaareera. Seenaan kun immoo seenaa kaleessaa miti. Seenaa waggaa 200 miti. 800 hoo deemte bara hunda keessatti waa'een akka seenaatti bakka barbaaddetti kaastu jiraannaan keessaa Oromoon hirmaannaa qaba. Laalibalaa ta'u, Aksuma ta'u, Mitsuwaa ta'u, eessaa ta'u bakka Oromoon itti hirmaatee geessa akka lammii biyyaatti hin taphatin hin jiru. Kanaaf akka kootti Oromoon sirna Itoophiyaa wajjin qabsaa'eera. Injifannoon isaa kan fagaateef sababa isaas si tarreessee hin jira. Haa ta'uuti malee Itoophiyaa ijaaruu keessatti guyyaa tokko duubatti jedhee hin beeku. Gara fuulduraas uummanni kun duubatti jedhee amantaan qabu. Akka waliigala akka kootti Oromoon Itoophiyaadha. Itoophiyaan immoo Itoophiyaa irraan fottoqu. Oromoon dhiigaan Itoophiyaa ijaare biyya abbootiin isaa dhiigaan ijaaran jechaan hin diiguu amantaa jedhu guutuun qaban. Galatooma gaaffii keenya taanullee kanumaan wal qabataa keessattuu gumaacha Oromoon Itoophiyaa ijaaruu keessatti qabu irratti xiyyeeffataa. Wanni amma hundeeffama seenaa mootummaa keessatti tartiibaan kaastan akkuma jirutti ta'ee kan isa akka hin taanetti akka ilaalu seenaa isaa dabsuun dhimmoonni garaagaraa dhoksuun hojjetamaa turee jira. Dhugaan jiru garuu maali? Gumaachi Oromoon Itoophiyaa ijaaruu keessatti qabu akkamitti ilaaltu? Oromoon haphee tokkummaa Itoophiyaati. Oromoon hin jiru taanaan Itoophiyaan hin jirtu. Abbaan barbaade sirnaan tasgabbiidhaan ilaaluu rakkatee maqaa garaagaraa baasuu danda'a. Garuu bakki Oromoon hin jirretti Itoophiyaa hapheetee walitti qabsiisee kan dhaabuu danda'u hin jiru. Oromoon hin jiru taanaan Itoophiyaan hin jirtu jechuudha. Gabaabumatti Oromoon haphee tokkummaa Itoophiyaati. Namni tokkummaa Itoophiyaa fedhu hundi haphee sana laaffisuun isaaf hin ta'u jechuudha. Haphee sana tikfachuu eeggachuun barbaachisaadha malee tokkummaadhaaf murteessaa waan ta'eef. Oromoon haphee tokkummaa Itoophiyaa ta'uusaa kanneen sila seenaa keessatti tuttuquudha yaade asitti Itoophiyaa daangaa isaa ammayyaa Itoophiyaa jedhamtu ishee har'aa jechuudha. Walaallee daangaa Itoophiyaa ammayyaa ishee har'aa kan sarare eenyuudha dubbiin gaaffiin achi qabu. Itoophiyaa jennee biyya waamnu kana kan sarare mootii Minilik jalatti waraana hoogganee lixaa bahaatti fiigee daangaa amma jiru kana kan sarare tokko Gobanaa Daaceeti. Gobanaa Daacee qabsoo Oromoo waggoottan 50-60 darbe keessatti baay'ee qeeqamaa akka ture nan beeka. Garuu wanti gaaffii natti ta'u tokkotu jira. Amma anaan fudhu. Bara kana addunyaa achi baatee gaafa ilaaltu teeknooloojiin babal'atee jira, kompiitarri babal'atee jira, namoonni teeknooloojii beekan bu'aa guddaarraa buufachaa jiru. Teeknooloojii baruun kun baay'ee gaariidha. Kanumarraa kee fakkeenyaaf kaasa. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa eenyu har'a? Pireezidaantiin keessan eenyu?
obbo Shimallis Abdiisaa. Amma obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantota mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii maqaa kaasanii pirezidaant Hasan Alii, pirezidaant Kumaa Dammaqsaa Oromiyaa baay'ee miidhanii jiru. Osoo bara sana Inistituutii Artifishaal Intelijeensii uummatanii jiraatan yoon Artifishaal Intelijensiin eessaa fi eessa ga'uu dandeenya ture. Maal taasisuu Hasan Aliin Artifishaal Intelijensii jalqabee jiraate. Maal taasisuu Kumaa Dammaqsaan Artifishaal Intelijensii jalqabee jiraate jedhee soo Shimallis qeeqni kun wallaaluu malee qeeqa ta'uu hin danda'u. Maaliif bara isaanii Artifishaal Intelijensii dhiisii kompiitaruun beekamu. Waan jarri hin baranne, waan jarri hin beekne, waan jarri bira hin geenye tokko kaasteetu har'arra dhaabbattee kaleessa qeequun hin ta'u. Gobanaa jechuun maal? Qonnaan bulaa, tiksee. Dandeettii isaanii guddaa maal? Farda gulufuu. Tikseen tokko farda gulufuu danda'ee gootummaa qabaatee ganda tokkorraa ka'ee mootii wal qixxeessee gaafa biyya hojjetu gaafa waraana baay'ee deemee mo'atu hanqina hin qabaatu. Achi keessatti rakkoon hin uumamne jechuu hin danda'amu. Garuu eenyuun namichi kuni Tafarii Makoonnin mana barumsaa jedhamu deemee hin baranne, kiiloo 6 galee hin baranne, Faransaay hin deemne, Ameerikaa hin deemne, akka warra amma siyaasa gaggeessaa jiru kanatti addunyaan beeku, dubbisuun beeku, televezyiiniin hin jiru, odeeffannoo iyyuu qaba jedhee yaadu. Qonnaan bulaan tokko lafarraa ka'ee ganda tokkorraa ka'ee amma sana ga'ee jennaan hanqina qabaa dhibbatti qabaachuu danda'a. Hanqina sana kaasnee hanqinaan liqimsinee namicha xiqqeessinee saba xiqqeessuu wayyamoo hanqina isaa sana guutaa deemuu wayyaadhama gaaffiin. Akkuma silasii kaasee Taaddasaa Birruu barumsa Oromoon barachuun qaba jechuun isaa sirrii ta'eetu maaliif garuu barumsa duwwaa ta'e maaliif qubeedhaan hin jenne inni qeequu dandeenya. Garuu qubeen bara sana hin jiru. Taaddaseen qubeen jiraatu dhiisuu hin beeku. Kan uume Hayilee Fidaati. Hayilee Fidaan immoo maaliif uumee dhiisee maaliif hin babal'isne maaliif barsiisota illee hin gisne itti qeequu hin dandeessu. Humna akkasii hin qabu. Isarraa immoo abaa'oot fudhate. Abaa'oon amma danda'u sirreessee fooyyeessee biyyatti galchee jira. Abaa'oon garuu sadarkaa Oromiyaatti akka amma afaan kanatti gargaaramaa jiru babal'isuu hin danda'u. Aangoo hin qabu. Dhaadiyoon garuu isa fudhatee maxxansee babal'isee deemuunsaa qabsoo waliin walharkaa fudhachaa guddisaa adeemu agarsiisaa jechuudha. Kan Gobanaas kanumanaaf nama waan ta'eef hin baranne waan ta'eef jaarmiyaa ijaarratee wal gargaaraa adeemuuf namoota isaa wajjin ta'anii isa gargaaraa hin qabu waan ta'eef gootummaa dhuunfaa waan ta'eef achi keessatti miidhaan garaagaraa uumamuu ni mala hanqina jiraachuu ni mala. Hanqina sana irratti duwweel gochuun garuu sirrii miti. Warri addunyaa namoonni biyya garaagaraa nama hin jirre Uncle Sam jedhaniitu nama hin jirredha. Uncle Sam kana godhee Uncle Sam kana godhee. Nuti immoo asitti nama uumamee seenaa hojjeta. Hanqina qaba jennee waan amannuuf hanqina sana duwwaa kaasnee namicha xiqqeessuudhaaf cabsuuf adeemuun sun gahee keenya akka biyyaatti qabnu xiqqeessuu keessatti gahee olaanaa taphatee jechuu hin danda'amu. Isa booddee immoo fudhannu. Itoophiyaan bitamteen beektuu sirna kolonii mituudhaa dhufee cabsitee jedhama. Eeyyuu kan cabse. Gabayyoo miti. Gabayyoon Adwaa irratti waraana gaggeesse miti. Adwaa irratti aarsaa kaffalee akkitti du'e. Asii deemee Adwaatti humna waraana Itoophiyaa gaggeessee ofii aarsaa ta'e moo'e. Adwaa irratti eega gabayyoon bee booddee alaabaa Itoophiyaa ishee har'a kan dhaabe eenyu? Baalchaadhaam. Moonee alaabaa kan lafa Adwaarratti dhaabe kun Baalchaadhaam. Gabayyoon geensaa maal ture? Baalchaan geensaa maal ture? Garasuun geensaa maal ture? Abdiisaa Agaa geensaa maal ture? Jaagamaa Keelloo geensaa maal ture? Taaddasaa Birruu geensaa maal ture? Agarii Tulluu geensaa maal ture? Kabbee Buzinesh geensaa maal ture? Oromoo alatti hundi ta'e hin jiru. Hunda laannee, lafas laannee, seenaas laannee, gootas xiqqeessinee keessaa baaneetu fiixeetti moggaatti baanee ilaalaa malee ijaarsa Itoophiyaa keessatti haphee ta'e Oromoon walitti qabuunsaa jechaan lafaan duwwaa osoo hin taane dhiigaan kan mirkanaa'edha. Gootonni kun hundi isa agarsiisu. Achii booddee immoo dhufu.
ijaarsa biirokiraasii biyya kanaa isa dura ijaarsi biirokiraasii ammayyaa akka hin turreen beekamu. Ijaarsa biirokiraasii ammayyaa ijaaruu keessattuu gama seektara dinagdeetiin yoo fudhannu ilmaan dhiyeessaa ga'eensaa maali? Ilmaan dhiyeessaa alatti biirokiraasiin faayinaansii biyya kanaa ijaaruu hin danda'amaa? Gamoo oomaa waraanaa dhufa. Jalqaba oomaa waraanaa akka Itoophiyaatti ministeera ta'e gaafa ijaaramu ministeerri isaa abbaa mallaadha. Yeroos waraana ammayyaas jechuu hin danda'u. Booda garuu ittisni biyyaa gaafa ammayyaa deemu gaafa leenjii garaagaraa argachaa deemu achi keessatti gaheen Mulgeetaa Bulii maali? Waraana ammayyeessuu keessatti Mulgeetaa Bulii gahee ni taphate. Biirokiraasii fooyyessuu keessatti ilmaan dhiyeessaa waan ni taphate. Gootonni Oromoo Adwaa irratti waan godhan. Adwaa duwwaa miti Maayicoo irratti waan godhan. Maayicoo duwwaa miti Baadimmaa irratti waan godhan. Seenaa amma barbaade duuba deemtee yoo ilaalte bakka dhiigni ijoolleen Oromoo itti dhangalaa'ee biyyi kun hin ijaaramin tokko argachuu hin dandeessu. Kana hunda gannee Oromoon ijaarsa Itoophiyaa keessatti gahee hin qabu jennee yoo ilaalle immoo kun haqa jiru ganuu waan ta'eef haqa jirurraa maquu waan ta'eef seenaa guutuu ta'uu hin danda'u. Booddee mukottu warroonni amma moora siyaasa Oromoo keessa jiran yoo ilaalte sochii barattoota Itoophiyaa bara 1962-63-4 keessa kan ture jechuudha sochiin sun yeroo jalqabaati. Land to the tiller jedhee abbaa lafaaf deebi'uu qaba jedhee dhaadannoo san qabatee kan ba'e eenyudha? Barattuu isaaniiti. Barattuun sana yeroo jalqabaati barattoota qabatee land to the tiller jedhee kan ba'e isa. Sochii barattootaa keessatti sochii Hayilee Fidaa sochii baaratumsaa xiqqeessuu hin dandeessu. Hayilee Fidaa jechuun namoota sabaaf sablammii ijaaree jaarmiyaa ijaaruu duwwaa miti. Jaarmiyaan Ihaappaa jedhee maqaan isaa akka guddaatti ka'u kana ijaaramuu isaa duratti Faransaay amma Aljeeriyaatti deeme warra asii badee Aljeeriyaa taa'e san mariisiseera. Akkaataa jaarmiyaatti qabamanii qabsoo bifa gurmaa'aa ta'een adeemsuun akkamitti akka danda'amu kan mariisise Hayilee Fidaa. Hayilee Fidaan nama yaada guddaa qabudha. Barri isaa namoonni gahaa jiraachuu baatanii hubatamuu baatu malee qubee kalaquu duwwaa miti. Yaadumti siyaasni inni itti adeemaa ture osoo sirnaan hubatamee gargaarsa gahaa ta'e argatee jijjiirama guddaa Itoophiyaa dimokiraatessuu keessatti qabachuu akka danda'u gaaffii hin qabu. Gabaabumatti sochii barattoota Itoophiyaa waa'ee jaarmiyaa waa'ee maqaa paartii jedhamu wookaas ta'e Hayileef Baaroo dagachuu hin dandeessu. Isa immoo miti oomaa waraanaa ammayyeessuu jette Mulgeetaa Bulii dagachuu hin dandeessu. Biirokiraasii naannoo seektara faayinaansii wookaas ta'e ilmaan dhiyeessaa dagachuu hin dandeessu. Gootatan sila tarreesse hunda dabaltee Itoophiyaa ijaaruu keessatti Oromoon gahee guddaa taphatee jira. Seenaa kana haaluun, ganuun, dhoksuun, awwaaluun barbaachisaa miti. Seenaa kana baastee hanqina qabaate seenaan sun irraa barachuu hin danda'amu. Hanqina qabaaf osoo beektuu seenaa awwaaluun garuu dhaloota egereefis hin fayyadu, hojii boriifis miidhaa malee bu'aa Oromootiif hin qabu. Biyya kana abbootiin keenya ijaaranii jiru. Itti dhiiganii, itti dadhabanii, itti dhamaanii jiru. Biyyi sun amma dhiiga keenya amma dhamaatii keenyaa nuuf hin deebisne. Seenaa keenya sirnaan hin barreessine, sirnaan hin dubbanne kun dhugaadha. Kanaaf qabsoofneerra. Isan sirreessine, isan jijjiirra. Isan jijjiirra jechuun isa ta'ee ganna jechuu miti. Ganuun gaarii miti. Ganuunis aadaa Oromoo miti. Akka waliigalaa Oromoon Itoophiyaa ijaaruu keessatti gahee addaa taphatee jira. Gaheen sun immoo bara tokkotti kan daangeffame miti. Har'a irraa kaastee waggaa 1000 dubattoo deemtee seenaa Oromoo bakka hundatti argachuu dandeessa. Waan mul'atu, waan barraa'e, waan ammayyi xiqqoo dubbistee xiqqoo dadhabdee waan argachuu dandeessudha. Kanaaf Oromoon biyya kana ijaaruu keessatti gaheen isaa guddaadha. Haphee tokkummaa Itoophiyaati Oromoon amantaa jedhu guutuun qaban. Galatooma itti fufnu kabajamoo muummicha ministeeraa keessattuu ka'umsi qabsoo uummata Oromoo jaarraa tokko olifoo turu kana sababoonni ittiin qabsaa ture maaliin jedhu bal'inaan naa kaastanii jirtan. Isa immoo gara mootummaa jijjiiramaa amma isin hooggantan kanatti immoo finni alaalu. Jijjiirama asitti
gaaffileen uummanni Oromoo qabatee ittiin qabsaa'aa ture kamtu deebi'e? Inni jalqabaa Oromoon bilisoomeera. Bita, mirga, fuuldura, duuba ilaaluun barbaachisaa miti. Oromoon guutummaatti bilisoomeera. Period. Oromoo bilisoomsuuf har'a qabsaa'uun gowwummaadha. Bilisummaa qaamaan mul'atu, bilisummaa aangoo qabachuudhaan mul'atu duwwaa miti. Oromoon sammuunsaa bilisoomee jira. Dhaloonni har'a ijoolleen keenya afaan ofii dubbatachaa karaarra deemu akka kee kaleessaa kan qaanaan sitti fakkaata? Waan dubbataniif duuba ilaalaa kan deeman sitti fakkaata? Waan dubbataniif abbaan ta'e dhufee qabee kan hidhu sitti fakkaata? Oromoon sammuun isaa bilisoomee jira. Gaaffii qaba nama waan ta'e guddachuu barbaada. Hawwii garaagaraa ni qabaata. Hawwiin sun mirkanaa'uuf yeroo fudhata. Qabsoo barbaada. Naa galan Oromoon sammuun isaa bilisoomeera. Oromoon garbummaa kaleessaa irraa bilisoome duwwaa miti garuu injifannoon har'aa. Kana booda gonka Oromoon garbamuu hin danda'u. Isa kaleessaa irraa bilisoomeera. Kana booddee immoo Oromoo garbata akka kaleessaa saamuu hin danda'a akka kaleessaa buqqisee lafa isaa saammachuu hin danda'a akka kaleessaa namni jedhee yaadu gareen jedhee yaadu gowwaadha. Oromoon kana keessa darbee jira. Tokkoffaa bilisoomeera. Qaamaan duwwaa miti sammuun isaa bilisoomeera. Lammaffa kana booddee gonkuma Oromoon garbummaaf qophaa'aa miti. Isa jaarraa tokko tureefuu baay'ee gadda. Injifannoo inni jalqabaa bilisummaa argachuu keenya. Oromoon bilisoomeera. Gaaffiin isaa gaaffii bilisummaa ture. Lammaffaa gaaffii dimokiraasiiti. Dimokiraasiin aadaa keenya, dimokiraasiin sirna gadaa keessatti dhagaa abbootiin keenya itti jiraachaa waan beennu sanatu gidduutti badee ture. Maal jechuudha dimokiraasii jechuun? Abbaa nu hoogganuu qaba, na gaggeessuu qaba itti amantu uummanni hirmaatee filachuu danda'u. Filachuu duwwaa miti hojii qooddachuu danda'u. Sirna gadaa keessatti Oromoon caffee qaba. Seera tumuuf namoonni ijaaramanii seera tumuu hin jiru. Abbaan bokkuu jira, abbaan dullaa jira. Haadha siinqeen gahee mataa ishee qabdi. Jaarsummaan yubaan ta'a taanaan lolli abbaa dullaatiin ta'a. Hojii qooddatitu wal gaafachaa, wal qorachaa, wal gargaaraa adeema. Sirna akkasii sana waan bareef sirna akkasii gaafachaa ture. Amma Oromoon ofiin of bulchuu dhibbaa dhibbatti eegalee jira. Seera ofiitu mataa, caffee isaatti mataaf, ijoollee isaa gaggeessaa, ofiin of bulchaa, waa'een aadaa, waa'een afaanii, waa'een eenyummaa Oromiyaa keessatti gaaffii miti kun har'a. Kana jechuun Oromoon waan filateef hoogganaa ofiitiin bulaa waan jiruuf sirna dimokiraasii keessatti wanti fooyya'uu qabu, wanti sirraa'uu qabu, wanti jijjiiramuu qabu, wanti ammayyaa'uu qabu hin jiru jechuu miti. Gaaffiin bu'uura irraa deebi'ee jira. Gaaffii sana fooyyeessaa, ammayyeessaa, fedhii faayidaa uummataa eegaa adeemuun immoo adeemsa. Adeemsa keessa bilchaachaa, adeemsa keessa guddachaa, adeemsa keessa muuxannoo haaraa horachaatu deemama. Bu'uura irraa gaaffiin dimokiraasii, gaaffiin ofiin of bulchuu Oromiyaa keessatti dhibbatti deebi'ee jira. Injifannoon lammaffaa kana. Inni sadaffaa dinagdeedha. Sila sii kaaseera gaaffiin dinagdee gaaffii guddaa ture Oromoof. Dinagdee ijaarrachuu Oromoon Oromiyaan jalqabuunsaa Oromoo dubbachaa waan jiruuf keessa ooluun barbaadu. Garuu Oromoon waa'ee dinagdee gaafa kaasu waa'ee lafaa kaasaa siin jedheen jira. Qonnaan dafkee waan irraa buufatu. Akka fakkii guddaatti kan ka'u isa. Anis immoo fayyadamuu barbaada isa kaan dhiisee jechuudha. Har'a Oromiyaa keessatti arfaasaa, ganna, jallisii amala kanaan dura hin baramneen qonni qotamaa jira. Bara jijjiiramaa booddee akka Oromiyaa guutummaatti lafti qotamaa ture hektaara miliyoona 6.6tu akka Oromiyaatti qotamaa ture. Har'a arfaasaa ganna jallisii dabalatee
hektaara miliyoona 17 qotamu. Hektaara 6.6 hektaara miliyoona 17 har'a kan qotamu. Dachaa lamaa ol miti. Lafa haaraa uummanne. Lafa haaraan uummanne. Lafa babal'ifannee waan hanqatutti guunne kilaastara jennee uummata keenya ijaarranne uummata miliyoonaan lakkaa'amutu kilaasteraan ijaaramee jira. Maal buufanne kanarraa bara 2010 dhumarra Oromiyaa osoo buna hin dabalatin boqqolloo, xaafii, qamadii oomishtummaa hunda walitti qabdee gara miliyoona 168 ture. Akka waliigalaa oomishtummaan naannoo Oromiyaa 168. Bara darbe kanoo buna osoo hin dabalatin ammas bunni baay'ee waan ta'eef buna osoo hin dabalatin miliyoona 510 bara darbe. Miliyoona 510 yoo jalqabnoo miliyoona 168 amma walitti qabi ilaali. Lafti 6.6 17 ga'ee jira. Oomishtummaan irraa argannu 168 irraa 510 ga'ee jira. Qonni Oromoon jaallatu sun dachiin Oromoon jaallatu sun humna isaa dafqa isaatiin oomishtummaa guddisuudha yaalu sun deebii isaan jiru waggaa 8. Waggaa 100 isaa olitti qonnaan jiraachaa turre miti. Waggaa 100 ol qonnee miliyoona 160 qonnee waggaa 8 keessatti 510 ga'u jechuun deebi'ee fixatee jira dhumatee waan siin jechuu baadde illee guddina mul'atutu jira. Akka kaleessaa abbaan barbaade dhufee qonnaan bulaa Oromoo buqqisee ari'ee lafa isaa irratti waan barbaade ijaarrachuu danda'a? Hin danda'amu waan akkasii jira. Isa kaleessaa akkoo namni waa'ee naannoo Finfinnee kana kaasa malee Bishooftuu soo deemte, Adaamaa soo deemte, Jimmaa soo deemte wal fakkaata. Diinonni keenya har'a bosona keessa teessee fagoo teesseetu gama gurguratti Shaashamannee keeyaa, Adaamaa keeyaa akka barbaadan saammachaa turan. Inni jira har'a hin jiru. Abbaan lafummaa isaa aangoodhaan mirkanaa'ee jira. Seera mootummaatiin immoo mari'achaa jira. Boriftaan guutummaatti abbaan lafummaa isaa hin mirkanaa'a amantaa jiru immoo nan qaba. Amma sun ta'utti qabsoon keenya guutuu ta'uu hin danda'u. Oromoon lafa isaa irratti guutummaatti murteessuu hamma danda'utti mootummaan barbaade dhufee kan koof kan keeti jechaa saammachaa inni mirga ta'uu hin danda'u. Gama dinagdeen keessattuu qonnarra jijjiirama akkasii jira. Qonna immoo dhiisi galii ilaali. Galiin mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2010 biliyoona 13.8 ture. Biliyoona 13.8 13 bara darbe bara Finfinnee kana galiin naannoo Oromiyaa biliyoona 342 13 ture 342 magaleera. Dachaa meeqa jechuun danda'u baay'ee waan ta'eef 13 irraa 342 kan galchee kan bilisummaa sasii kaasedha. Sammuun bilisoome hin hojjeta. Sammuun bilisoome hin kalaqa. Sammuun bilisoome hin daldala waan ta'eef achi keessatti immoo geessa taphachaa deemaa jechuudha. Galii duwwaa immoo miti. Bageeta mootummaa naannoo Oromiyaa olaaltee bara 2010 bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa biliyoona 52 ture. 52. Bara kan dheengaddaaf caffeen meeqa kan murteesse? 704. 52 irraa 700. Hamma bajanni guddate hojiin babal'achaa jira jechuudha. Amma bajanni guddate bu'uurri misoomaa babal'achaa jira jechuudha. Amma bajanni guddate magaalomuun Oromiyaa keessatti babal'achaa jira jechuudha. Magaalomuun of keessaa waan baay'ee qaba. Hojii qaba, daldala qaba, qabeenya horachuu qaba. Waan qabdu irratti immoo gatiin isaa guddachuun magaalummaa kee ni ba'a. Magaalummaan babal'ataanaan sarviisiin gahaa ta'e hin jiru. Mana barumsaa, yaala, infraastiraakchara garaagaraa bu'uura misoomaa babal'isuudhaaf gaafa namni naannoo tokkotti jiraatu baay'ee salphachaa deema. Magaalummaa Oromiyaa garuu yoo fudhattee waggaa 5-6 duratti dhugaa dubbachuuf magaalli Oromiyaa jechuun fakkii xurii, fakkii ajaa abbaan barbaade dhufee achi gara sanatti qorqorroo kee ijaarratta, gara kanatti qorqorroo koo ijaarradha, maastar pilaaniin hin jiru, namni nama gaafatu hin jiru, abbaan irree, abbaan humnaa, hattuu tokko tokkotti waan barbaade kennee akka barbaade mancaasaa turan. Daandiin asii
daandii irraa meetira 3-4-5 namni miilaan deemuu hin danda'u Oromiyaa keessatti. Qorqorroo abbaan barbaade akka barbaadetti ijaarrate jechuudha. Magaala tokko na waamuu hin dandeessu Oromiyaa keessatti. Magaala tokko. Hunduu xuraa'aa, hunduu ajaa'aa, hunduu waan abdii keessaa ilaaluu hin dandeenye ture. Ijoolleen magaala akkasii keessatti guddattee waan guddaa hawwuu waan haaraa kalaquu hin dandeessu. Har'a Bishooftuu laale, har'a Adaamaa laale, har'a Jimmaa laale, har'a Roobee laale, har'a Maayaa laale, Naqamtee laale, Shaashamannee laale. Bakka kaleessaa jiru. Kun maaliif ta'e? Sammuutu bilisoome waan ta'eef sirnaan dhaabbatee yaaduu, hojjetee buufachuu kan buufate irraa mootummaasaaf gaheesaa ba'achuu ijaaramee naannoo isaa biyya isaa ijaaruu keessatti gaheesaa taphachaa waan jiruuf gaaffiin dinagdee guutummaatti deebi'ee dhumate isin jechuun yoo baadhee jijjiiramni dhufaa jiruuf mul'achaa jiru abdii guddaa namatti kan Oromoof duwwaa osoo hin taane hundaaf jechuudha. Inni dhumaa injifannoon argame waan naan jetteef jechuudha. Akka injifannoo guddaatti kan hin fudhaanii seenessa Oromoo irratti barruudhaan, jechaan, sirbaan kan ta'aa ture sun jaarraa tokko ol Oromoon akka waan guddaa yaaduu hin dandeenye. Oromoon ijaaruuf, guddisuuf, bulchuuf dhaloota egereef waan fooyya'aa ta'e dhiisuuf dandeettii akka hin qabaannetti. Seenas biyya kana keessatti Oromoo amma guddina isaa amma bal'ina isaa dhiisiiti akkuma nama dhuunfaa tokkotti Oromummaa fi afaan kun qabsoon kun akka waliigala akkaataatti xiqqaatee akkaataatti jibbamee shakkamee itti seenessamaa ture sanatu jijjiirame. Kaleessa biyya diiguu, biyya hoogganuu hin danda'anii, biyya ijaaruu hin danda'anii, Itoophiyaa bittinneessuu jedhan. Oromoon haphee Itoophiyaa ta'uusaa, Oromoon bulchuu miti. Jijjiirama addunyaan hawwii gammachuu addaatiin ilaalu uumuudhaaf gama magaalaa, gama industirii, gama turizimii, gama hundaan biyya jijjiiru akka danda'u yaada ergifatee bakka biraarraa yaada ergifatee osoo hin taane yaada abbootii isaarraa baratee sirna gadaarraa baratee ida'amuu jedhee yaada haaraa kalaqee uummata walitti qabee jijjiirama fiduu akka danda'u agarsiisuudhaan seenessa kaleessa sana fashaleessinee jirra. Amma abbaa barbaadde Itoophiyaa keessatti deemtee yoo gaafatte Oromoon biyya diigaa siin jedhu, Oromoon biyya ijaaraa, biyya jijjiiraa siin jedhu. Kaleessa garuu seenessa akkasii hin jiru. Sirbaan aartii garaagaraatiin barreeffamaan maqaan keenya diiguu bittinneessu ture. Seenessa sana akka biyyaatti miti akka addunyaatti jijjiirree jirra. Akkuma addunyaatti shakkii guddaatu ture. Isin bitamuuf malee bulchuuf achi hin geenye bilchina akkasii hin qabdan akka sabaatti waa'ee bulchuu irratti waa'ee aangoo irratti beekumsi keessan baay'ee hanqataa waan ta'eef kan akkasii yaadinaa kan nuun jedhan ifaaffat kan nuun jedhan baay'ee turan. Amma sun jijjiiramee jira. Kaleessa gowwamnee jirra. Galiin amma kanaa eessaa dhufe? Ekspoortiin amma kanaa eessaa dhufe? Itoophiyaan amma ilaalaa jirru kun Itoophiyaa kaleessaa waan fakkaattu akkamitti kana uumuu dandeessanii? Maallaqa eessaa argattanii? Diizaayinii eenyutus ni baasaa? Hojiin akkamitti isinii milkaa'ee akkaataa kanaan raawwachaa jirtu? Gaaffii akkasii deebisuu rakkachaa jiraman. Akka Afrikaatti waan dubbatamu beektu, akka addunyaatti waan dubbatamu beektu. Kanaaf Oromoon biyya ijaaraa, biyya jijjiiraa, hattummaa jibbaa, sabaaf sablammii kabajaa. Itoophiyaa dimokiraatawaa gochuu keessatti gahee guddaa taphataa. Warra saammachuuf, waraanuuf, aggaamu obsaan eegaa, obsaan laalaa. Gaafa dhufan immoo akka abbootii isaa moo'eetu injifannoo mirkaneessa kan jedhu kun seenessa haaraa natti fakkaata. Kun injifannoo guddaa waliigala. Bilisoomni irraa lammaffoo garbuumuuf qophaa'aa miti. Kana booddee Oromoon hin garbuumne warri eegan warra gowwaati. Lammaffaa gaaffii deemokiraasii. Ofiin of bulchuun eegalamee jira. Bilchaachaa, lafa qabachaa, hammayyaa adeema amantaa jiru nan qabaa garuu deebi'ee jira. Gara dinagdeetiin qonna duwwaa miti seektara garaagaraa fudhattee olaalte jalqabbii gaariitu jira. Jalqabbiin kun gahaadha jechuu miti. Ammas hojii barbaada, ammas dhabuu barbaada, ammas dadhabuu barbaada. Dadhabuu barbaada jechuun garuu jijjiirama mul'achaa jiru hin gannaa jechuu miti. Qabatamaatti seenaa Itoophiyaa keessatti wanti ta'ee mul'anni baay'ee mul'atee jira. Kanuma qonnaa fudhattee
miliyoon 168 argachuurraa 510 argachuun waan barbaaddeen kana hoo ilaaluudha feete kun guddina guddaadha. Kan xiqqeessite ilaaluu hin dandeessu. Inni dhuma seenessa. Kanaaf injifannoon guddaa akkasii qabsoo keenyaan argamee jira. Injifannoo kana tikfachuun, injifannoo kana babal'ifachuun, injifannoon kun bakka hanqina qabaatetti, bakka guutuu hin taanetti guutaa deemuun immoo hojii dhalootaati kan ta'uu taa'een amana.